Hayyan ashama akka harka fuunee nagaan araarri waaqayyoo lafaaf bakka jirtan isiniif haa baay'atu isinii jecha jaalladha obboloota kiyya. Gaatiin har'a argitu biiroo keessa jira. Gaafa biiroo keessa jirru gaan argitu mitiire biiroo keessa jira waan ta'eef har'a fuula kanaan akkanatti isinitti argamee jira. Yeroon biiroo keessa jiru already haala kanaani'a. Biiroo keessa tananii jedhu otoo natti dhufanii immoo kazzaraanaa qaana godhu yoona kanaatti biiroo keessatti yeroon viidiyoo waraabuyyuu jechuudha. Na biiroo keessatti baay'ee viidiyoo waraabuudhaan sodaadha. Yaa hin beektu haala biyya namaa jechuudha. Inna guyyaa har'aa egaa waan bareedaa isinii qabadhee dhufee jira. Maalinni jechuun ni dandeessu. Namoonni akka kiyyatti huuqqattuu taatan dur menqeerree baay'ee menqeerree taatanii jechuudha. Yaani namni furdina hawwu already hin jiru. Garuu furdinni garmaleen fokkisaadha. Huuqqinni garmaleenis immoo baay'ee fokkisaadha. Saniif immoo egaayyuu yaani xiqqoo ishee giddu galeessa namaa ta'uuf yoo uffatan namarraa bareedu. Egaa istaayilii wanta tokko namarraa akka bareedutti immoo wantoota nu fayyadan isiniif qabadheen dhufeen jira hordoftoota kiyya. Innis immoo maali yoo jettanii wantuma manuma keenya keessa wantuma araboonni bibbitanii itti fayyadaman sanadha. Waa biraa miti jechuudha. Yeroo hundumaa torba keessatti sadi yoo itti fayyadamtanii baay'ee xiqqoo bundus jechuu dandeessu. Kana keessa illee xiqqoo anama fakkeenya baay'ee huuqqattuun ture dura garuu xinnoo tokko amma kiiloon shitti xinnoo tokko ol jechaa jirti. Indoo xiqqoo borcii akka baasu ta'uuf natti fakkaata. Inna saniif jechuudha. Nan qaldaani garuu dhugaan jedha borcii hin barbaadu garuu xiqqoo ishee yaani amma gaan beektu gaa wayyaan akkana yeroo namarraa bal'atu jiru argitu miti waan madaa'ame wayyaa jarri nuuf fidaniin beektu miti kun akkasitti haala kanaan karabaata akkanirraa xiqqoo ishee gaa nuti akkana itti guunna ta'e hin bareeda. Yeroo akkasitti immoo akka mu'aasaa yookiin akka mukaa keessa dhaabannu immoo innama jibbisiisa jechuudha. Egaa oduu isinitti dheeressu. Innis maali yoo jettanii first one maalinni loozii egaa kunoo looziidha. Looziin maalinni yoo jettanii loozii kunoo haala kanaan bitama. As ilaala kunoo kana fakkaata loozii almondi yoo ani arabiffaatiin loozii jedhama. Ingiliffaan immoo almandii jedhama kuni jechuudha. Kuni almandii jedhama. Haala kana bittanii itti fayyadamuu dandeessu. Baay'een hin beektu ilaala. Almandii jedhama. Kana egaa yoo hagamii itti fayyadamtu yoo jenne egaa anam har'aaf jechuudha. Har'aaf kun ishuma kana qofa itti fayyadamaa jechuudha. Ishuma kana tokko biraan immoo maayinni muuzii firee tokko qofa jechuudha. Hanguyyaa tokko isin fayyadu jechuudha. Akkasumas immoo kunoo fresh milkii yaani almaraayii jechuudha. Almaraayii fresh milkii baay'een keessanii guuta bakka. Mana arabaa akka ajaa'ibaa kanatti injira. Hagam akka itti fayyadamnu walumaan ilaala. Gilaasa tokko yookiin immoo burcuqqoo tokko jechuudha. Kunoo gilaasa tokko erga godheeti muuzii kiyyamoo haala kanaan qola isaa irraa kaasaa jechuudha. Haala kanaatiin qola isaa irraa kaasee walitti deebina. Hordoftoota kiyya haala kanaan jechuudha. Kukkutee muuzii kiyya irraa qulqulleetii jira. Haala kanaan kukkuttuu jechuudha. Isin jeeqamma sagalee isaatti gurguddisee jechuudha. Kunoo akkasitti egaa kukkuttaniiti kallaaxa yookiin immoo kunoo maashinii hin beektu as naqattu jechuudha. Kunoo egaa as naqattanii immoo haliiba
isinitti argisiisee as naqattu jechuudha. Waan kanammoo miiceen ka'ee haa miicamuu qaba. Maaliif awwaara qaba. Gidduun kaameraa dhaabee miicee jechuudha. Awwaara waan qabuufi namni yeroo bituu harkaan qaqqabee bita. Akkasumas immoo bakka wanti tokko namatti dassatin jedhu waan ta'eef kana bareechitanii miicuu qabdu bishaaniin. Ega miicanii jechuudha. Haala kanaan erga miicanii bareechitaniiti kunoo kanatti naqattu jechuudha. Khalaas ega as naqattaniiti ammallee kalaaxachi godhee isinitti deebi'a. Egaani obboloowwan kiyyaa kunoo haala kanaanii daakee jira. Copyright waan namatti fiduufini sagalee isaa akkas godhe malee jechuudha. Amma gaa daakee jira. Kunoo haala kanaan jechuudha. Kunoo kana fakkaata. Egaa kanatti aansuun gara birciqootti naqee isin argina. Egaani kunoo birciqoo bareedaa furdaa waan furdachuu waan barbaaduuf furdaa isiniif qopheessee jira. Kunoo haala kanaanii kana fakkaata. Furdaadha. Waan furdaa ta'eef banuu qaba kana jechuudha. Egaa kana baneeti kunoo kana fakkaata. Waaw. Maashaallah jedha. Dhugaa waaqaan siniin jedha. Dhandhamni isaallee egaa walumaan hin ilaalla. Hin dhamdhamna. Walumaan jechuudha. Egaan kunoo loomii islaayitii isaa gootanii akkasittiin keessa dhaabbattanii jechuudha. Maashaallaadha. Dhugeellee isin argisiisa rakkoo hin. Egaani hordoftoota kiyyaa qoricha ofii hin dhumne naman obaasanii jedhani ani gaayawu ofii kiyyaan isin argisiisuu barbaade ugeessi isin argisiisa isiniin jedhe haala kanaan bareechadheetiin jira. Birrii meeqaan bitama kuni? Birrii baay'een bitama. Garuu manuma keenya keessatti nuti ofii keenya hojjetanna haala kanaan bareechadheen jira kunoo maashaallah jedha. Ani har'a kana fixe jennaan borkiiroo 3 dabaleen bulaa isinitti hima. Isin immoo viidiyoo kiyya laayikii, sheerii, saabskraabiin gootan taanaan akkasiin huqqattan isin godha yoo lammataamoo jechuudha. Qalbii miti isaa yeroo furdattanis immoo jechuudha. Wanti garmalee isin furdise yoo qabaatanis natti maal an guyyaa torbe tokko keessatti go'ee isin qixxee durbaa isin fakkeessullee dhiiras ta'e dubara dhiira yoo ta'e immoo kida sololoo dhiiraasa jedhan sana jechuudha. Akkas an fakkaatan isiniin godhuu nan danda'a. Abshiruu kanatti aansee immoo marsaatti aan immoo kan nama huuqisu garmalee borcii isinitti bahee shiriir isinirraa godhu isiniif hojjedha. Har'aaf kunoo gaa maashaallah naa jedha. Warra musliimaa maashaallah naa jedha. Kiristaanonni hundi keessan immoo haa eebbifamu. Furdaadhu gabbadhu naan jedha isiniin jechuun jaaladha. Amma gaadheen dhugaa waaw. Maal biiroo keessan jira yaa'u silee olillee naan sassaabamu baay'isee jechuudha. Wow. Dhugaa siniin jedha. Inni nyaaha miti dhugaa. Inna hundi keessan itti fayyadamaa siniin jedha jarrabaa yookiin immoo qamma isaatii hojjedhaatii ilaala. Isin maafu xuru gogaa keenyu maafu. Hamma biyya Arabaa jirtanis sassaamaadha waan argatan. Akka itti jaarsa keessan babbareedanii gaggaltan warri dhiiraa jaarti keessan babbareedanitti itti akkas godhaa isiniin jedha. Turtiin keessan hamma waan biraan walitti deebinutti ulfaadhaa kan wajjin turtanii galatooma teessurraa ol ka'eetii isin galateeffachaa jira. Maasalaama chaaw nagaan bulaa nagaan oolaa isiniin jedha.